sagantaa wayiin qaba natti bareede ilaalime. Amma bareedeetti namamtee jechuudha. Amma dibattee na gaafachuudha. Maal jechuudha? Namuu seexana fakkaatati. Guys akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u nu nagaa keenya galata waaqayyoo chaanaala keenyaaf aaraa kan taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama arrammoo tonkolii wayii qabee dhufe jechuudha tonkolii wayii yaadeen dhufe tonkolii suni abbaa manaatii irratti piraankii hojjechuufini piraankiin sun baay'ee isaa aarsa piraankichi sigaa jechuudha daawwattoota keenya chaapistikii kuulii akkasuma qalamii qeensaa akka hin taane ittiin dibadha jechuudha yeroo sana narraa hin bareedne jedhee waama yeroo kuulii dibadhee akkasuma chaapistikii kana guutan dibadha jechuudha hin argitu yeroo sana hin aaraa narraa bareedee mana namaa wayiin qaqqabee dhufaa narraa bareedee jedhee waama yeroo waame sana miira akkamitti agarsiisu walumaan laallaa amma gara hojiitti darbinu isiniin jedha kan argaa jirtan kuni kuuliidha kuulii nan sirreeffadha jechuudha akkuma hin taane kanatti nan sirreessa kuulii jechuudha walitti dadarrabee fa'a dibadha kuulii walitti darrabee furdisee haala kanaan dibadha jechuudha daawwattoota keenya wal caalchisee fa'aan dibadha jechuudha asii akkasiin godha amma maal akka jedhu zimbiloo naalaa caccabaa jira kuuliin kuni zimbiloo jechuudha normaal akka namni dibatutti otoo hin taane zimbiloo akkanatti ofitti haxanxala jechuudha. Kun akkuma natti dhuftetti ofitti haxanxalaa ani ammaaf eeyoo keessatti ilaala jechuudha. Kaameraa keessatti ilaala akka nama normaal otoo ilaaltuu tokkoon hin dibanneettiin of fakkeessee ofitti laqalaqa jechuudha. Amma chaapistikii dibadha kuulii akkuma argitan isa kan ol dabarsee akka waan ilaaltuu wayiitiin hin dibanneetti dibadha kanammoo xiqqoo akkasitti laqalaqa jechuudha xiqqoo akkasitti laqalaqee baay'ee guddiseera jechuudha daawwattoota keenya kanaafi egaa daawwattoota keenya baay'ee nama qaanfachiisa naa xaffara ta'ee waan isaa hin beeku kanas baay'ee akka hin malletti dibadhe jechuudha kunoo as jala akkuma argitan akkanatti dibadhee osoo argitanii jechuudha as jala akkas faatti dibadha zimbiloo jechuudha zimbiloo dibadha yaa warri dhiirotaa kuni guddinuma isaa beeku malee kuulii akkamitti akka dibatanillee isa kanallee beekan akkana godhe jechuudha. Argitanii daawwattoota keenya argitanii as jala akka jirutti dibadhee asii ol dabarsee inuman dhugee jechuudha. Dibannaa yoo hin jedhamu kun inuman dhugee jechuudha. Anamma as keessatti ilaalaa akkas gochaa jira. Garuu kana dhufee argee narraa bareedee sagantaa wayii qabaa deemutti jira narraa bareedee moo akkamii rifeensa bichaa sirreessuun naafe malee fuula kiyya sirreessiin jedhaanii akkasuma immoo kan keessa koo dibadhu erga kana miira isaa ilaalee jechuudha. Miira inni agarsiisu kanarratti ilaalee sana booda immoo cirraash maalan godhaa kanneen kana keessaa keessa kootiif kan naa ta'u naa ilaaleen jedhaanii turtiin keessa na wajjin haa ta'u amma na waametanii fuulli kiyya kun narraa bareedee jedhaan. Miira inni agarsiisu laalitanii gara qeensa kiyyaatti ce'aa turtiin keessa na wajjin haa ta'u. Biloo kootu mee sitti sin barbaade. Maana barbaade? Kootu mee taa'e sin barbaade. Natti bareedee na ilaalime dhugaa natti bareedee moo akkam? Maqaa gooftanii. Natti hin bareedne dhugaa. Maadhaan kun? Sagantaa wayiin qaba maali dhafa chaapistikii fi kuulii dhafa sagantaa wayiin qaba natti bareedee ilaalime. Amma bareedeetti namamtee jechuudha. Amma dibattee na gaafachuudha. Maal jechuudha? Namuu seexana fakkaatati. Maanni kun ati mala addaa wayii fidde moo kan ittiin dibatamu kun maal? Maal ta'eeti? Of argaan jirtu? Of
Fargaan jira amma dibadhee sagantaa wayin qabaanatti qoosisaatiin deema. Har'a bartamoo akka itti dibatan keessa seente moo atamma ofiif dibatte moo sitti dibame kun? Namni kuuliif chaappistikii keessa seenaa si jammar. Seexana akka. Atamma dibadhe itti na waamtee kan amma naa laalu jettee. Maani rifeensi? Rifeensa hamaan rifeensi. Akkanatti deemudha. Eegaa fuula kiyya sirreesse maal ta'e akkatti deemudha. Akkanatti namatti gadi ba'uuf qophoofteer taata. Ishi akkamitti deema? Maal ta'eeti kun qoy? Of hin argine of arge malee. Daawwitii siif doof laata waan fakkaata. Maali amma hin dibadhe miti daawwitiitti maal of ilaala? Nama biraa nan qayyarameef nu ilaala moo? Narraan bareende eessa bareede? Takkaa dibattee hin beektu yoo wallaalte mul'istu. Maal jechuudha? Ani chaappistikii beekee hin dibanne moo? Chaappistikii dibachuun ogummaa qaba moo? Ogummaan qabu akkanatti dibatama. Of argaa jirta waan fakkaatuuf laalaan dibanne. Yaa Rabbii bakka amma sagantuma hin deemini. Gabaabumatti amma hin deemini bakka karoorsitee hin deeminidha malee. Gadi baatee namatti mul'achuu miti anaan mana waamtee na laali bareedeetuun qabu. Eessatu badee amma chaappistikiitu badeemu. Dubbii waliin. Akka itti dibatan anaa. Dubbiin laaqinni chaappistikiitu badeemu kuulitu bade. Kamtu bade? Kamtu ta'e? Yaa Rabbii. Maal taatee? Amma boonee akka itti dibatan dhabartamoo shaakalaa jirtamuuni akka itti dibatan kan biraawwan barbaade. Amma hin taane fuulli kun amma hin taane jettaa. Fuulli kun amma hin taane jettaa. Mee rifeensi maal ta'e? Rifeensi kun maal ta'e? Kun laala kanuma fakkeenyaaf hin beeku garuu akka itti nama irratti argitu fakkeenyaaf yeroo biraa dibattee argeera. Maanis baay'een isaas akka itti dibattes gonkumaa jiru. Baay'een isaa mee amma ganaan isa kanatti amma ganaan dabala. Isa kanatti ganaan dabala garuu naalaali jedhee si waame. Mulumsaa fuutee ofitti maaliif hin dibirre fuula mulumaan dibatee iddoon tokkoyyuu akka namni amma ishee kanaan keessa amma ishee kana keessa ammoo dibattee hin baata seexana waan dhiiga dhufte fakkaata. Akkamitti naamaan seexana jettaa? Seexana seexana moo? Baay'ee nama dhibde. Atumti kana baadhee mana waan naan. Sijjammar seexana naan jechaa tabar. Amma kana dafiitii dhiqadhu saamunaan ofirraa. Sagantaa san deemu dhiisanii saamunaa ofirraa dhiqadha. Maal ta'ee? Namatti itti Sijjammar dhiironni kunii. Dallaa kana keessatti iyyuu kanaan aanan hafuun deemuu qaba. Kana chaappisti. Amma sijjammar dhagaye dhiironni kunii amala keessan keessaa chaappistikii fuulii waan hin jaalanneef isin irraa bareedaa. Sirriidhaan jaalamu fakkaattee too deemte baay'ee gaarii. Fakkaattee too deemte gaariidha. Garuu immoo eeguma ta'e. Amma dhiisi waree dhiisi. Si qofa eessa kooti famdaa sa'aatii natti hin gubi. Filannoo dhiyeeffatte kanas akka isa immoo gubbaa keessa muluu dibattee dhiista. Eessi filannoo kana jedhi kamaayidha. Eessa kanatti hin deemamoo? Dura isa kan ofirraa dhiqe. Inni qummoo isa kan. Bittuuyyuu dabalee deema malee dhiqa. Maaliif nu ofirraa dhiqa? Jaalattus jibbitus kanan dibadha diimaa. Ani sitti hima. Kana wajji waa wal fakkaatuuf kanan dibadha. Ka'e sirreeffadhu. Ka'ee immoo sirreessu. Yookaanii guutumaan guututti sirreeffachuu miti. Mana kanaan haree alatti gala. Maal? Mana kanaan haree baasa muluu isaatu. Saartee baasa. Waan ati. Oominaa salphachuu didinaa bani. Naannoo jetteetti fayyadamtu kan hunda isaa. Yookiin akka itti dibattu beeki yookiin dhiisi. Naabani kaashii xiqqaa dhiisi sagannatti deeme sa'aatii otoo ati naqaarsitu. Ati maal taate hin qaanoftu amma dabaleen akkamatti itti ammas dibadhu jedhee kana balee sitti kennaa. Harkaan dibadhaa sin dibadha. Wayinas dibadhaa kana dabalee. Chaappistikiin diimaa kun diimaa waan ta'eef walaa fakkaatu. Silaatee diimaa gurraacha fuula mulumaan dibatee ni siin jedhe. Maqaa Yesuus bakka ciqicciqiidha jechuudha kan kee. Narraa bareedee jedhanii yoo si waamanii ciqicciqiidha jechuudha. Hin bareede fakkaata. Daawwitiin tokko laaltee. Qo'e abboo. Ani naa duraa. Maal dhiisi qo'e. Natti borcita. Fuulattu iyyuu natti borcita. Mulu aanuu fuudhee tan gala. Maal? Ara. Qoosaa artamooni. Kana dura sirreeffadhu. Kana booda sirreessaa natti kenni nan dibadha. Diiba malee hin qabu sijjammar. Homaa rakkoo hin qabu kunoo sirreessi akkana. Deebi'ee agarte. Namoonni hundumtuyyuu akkanatti deemu maal gadhiisaniif adeemu miti. Kenni kaa. Nama fakkaachuun barbaadne. Nama fakkaachuuf kun kana dibachaa jira. Bifa namummaa of jijjiirtee barbaadde. As kenni kaa kun tokkitti illee sanitti taqatti illee bakka guutee deema. Maayii ta'a. Isa kanatti naqee deema kenni ishii. Maayii. Yaa Rabbii. Daawwitii siif doof laata? Daawwitii amma daawwitii an dibadheen taane anamma daawwitii maal naa fidda asitti naa fidda. Fayyaa ofii nagaa hin jirta laata? Nagaan mee maal ta'e mee kuuliin kun sijjammara eessatti jalina qaba? Eessatti jalina qaba na laali mee? Chaappistikii kun mee namoota hin argitu mee eessatti jalina qaba? Akkamitti dibatu isaan?
Itu demun gaafina. Laakki bulbulee dhuge. Isa sana. Kenni bulbulee dhuge. Isa sana ilaa akkas ol garagalchitee gadi Kenni jala bulbulee dhuge. na dhibee jira. Prank. Prank. Ofitti yoo guuta sanadha. Ofitti dabala maali? Sanarkaa fuutee kanas laata. Maana hiisisaa kana? Jakkeetti kee tuqa. Amma pirankii dafa kan dibattee? Jakkeetti kee tuqa. Prank narraan bareednee ani fati waan fakkaannu laala. To'atiyyuu akkatti dibatte baay'ee namatti tola. Baay'ee bareeda. Isa kanatti naa dabalmee saqeessa. Si fuula mul'uutan sidi. Kanama iyyuu beeka kana wajjin hiisistaa? Narra nama baradu laalmi kaameeraa. Kaameeraa ija kee jala kaayee. Ija kee jala. Qoy kaameera maal? Lammaffaa. Isuma amma pirankii. Miira maatu sitti dhaga'ame. Rifeensi kun bareedne immoo asii ol hin bareedne immoo. Baay'ee bareeda. Sirraa bareeda. Suura ta'uu kaanii beeku. Maal sitti qoy. Qoy kaa. Nyaati dibina Sitti dibaa jiru qoy maal eessa takkara? Ara biyyeessu. Sitti dibaa. Maal kun amma tokkotti suura kaanii maal sitti fakkaata? Biyyeessus. Jenneetu suura illee kaanii. Ishee daawwattoota keenyaa piraankii ajaa'ibaa irratti hojjedhee miira maalii sitti dhaga'ame yeroo fuula koo argitu kana maaltu sitti dhaga'ame? Yeroo akkanatti na argitu kana maaltu sitti dhaga'ame? Asii ol ta'ee. Boontuu dhiistee nama biraa namayyuu miti uumama biraa fakkaata. Seexana na seete. Seexana naan jetteemi. Uumama biraa seexanuma jedhatan seexanallee qabatama bifa ishee arginee hin beeknu namni seexanatti fakkeessa waan bushaa akkanaa. Laala. Waan akka kanaa. Amma miira maaltu sitti innuma barri ol seentu innaa sanatti na argitu seexanumatu nama manatti baay'ee si taajjabeen amman taa'ee waan jettu si dhaggeeffachuu hin dandeenye. Naalaalii bareedne. Otoo nama akkanumatti isa dhugaa akkanumatti sun bahee maaltu sitti dhaga'ame? Mooraa kana keessaan ba'a. Na tumtamoo? Kana baatee waan ta'uun argitaa yaali ilaali yeroo bira. Miira baay'eetti dhaga'ame daawwattoota keenya piraankii ajaa'ibaa irratti hojjedhee dhugaa dubbachuudhaaf kanalaa akka argitan kanatti hin dibadhee kanas akka argitan kana wal jalaa maksee asii olii kuulii tokkittii chaappistikii tokkittiin manatti hin hafne baay'ee godhetan irratti hojjedhee egaa fayyaa naa ta'a.